يونا من الربسين والله رفين دنده الكنتك سن ilma abbaan nagaha seeraan hin guddisin yookiin dubartiin abbaa kan qabne jechuudha. Abbaa kan qabne gadiin abbaa isaan beeku haadha isaan beeku garuu hawaasa balleessee jira. Warra shawaarii irra guddate ka afaan Oromoo barate kanattu waa baay'ee balleessaa jira. Ummanni Oromoo safuu qaba. Safuu guddaa qaba. Amma wanni ani laayiba kana dhufeef waan gabaabaadha. Ana Abuu Mus'abii shiroo tiyya nyaadhee jiraadha. Hawaasa kiyya qaqqaali. Garuu miidhama keessan hin fedhu. Wallaahi billaahi garanna boba'e miidhama keessa yoo argu. Rabbi ka quba qabu jechuu. Warri gubbaa miidiyaa kana jirtan. Miidiyaa kana gubbaa jirtan. Ilmaan haadhaa fi abbaa isaanii hin beekne. Ani na jaalattanii na jibbitanii lama kaana dubbii kanaaf. Portokoola naa kennitanii, sheerii naa kennitanii, onlaayina maalii na gootanii badhee kana keessa garuu miidhama uummata hawaasaa argee himan cal'isu. Miidiyaa kanarratti osoo taa'u waan ajaa'ibaa arge qawwee yaafatanii ijoollee daddaa'ima karaa deemtu. Tarizqii funuunachuu deemtu. Amma taa'ee argan akkanumaan wallaahi laayiba seenuu murteessine. Argite? Rizqii funaanachuu karaa deemtu. Ijoollee waa takka hin beekne akka waraana mariinzii Ameerikaa qabanii qasna diimmataa keessa tuman. Sababni maali? Sababni maali? Kuni dubbii xiqqaa isinitti hin fakkaatin. Wallaahi dubbii xiqqaa isinitti hin fakkaatin. Warri cal'iftu, warri ulamaa, warri beekotota, warri hayyoota illee itti dhufuuf deemta. Itti dhufuuf deemtaa siin jedhan. Limaada yeroo hedduu taa'ee ilaalaan yeroo hedduu matammaan keessan hallamuu qaba. Matammaan keessan hallamuu qaba. Gandummaan seennu waan adda addaan seennu jennee baqataa turre jechuudha. Dirqama gandummatti illee nama naquu deemaa jirtan isinam. Warri gubbaa kana teettanii sooshaal miidiyaa keessa biyya ta'ii badhee taatan ta'ii. Hawaasa nagaa waliin nyaatu. Hawaasa nagaa waliin dhugu. Ummanni keenya ka Harar dachii baalirra qubate. Dachii Sikkoo Mandorra. Isiniima. Ummanni keenya ka Arsii Harar keessa qubate. Amma ijoolleen tuyyoo tokkochi du'e maaltu jira duuba? Duyda duuba. Qasna diin irra deemtee oofta namni kumaatamaa wal keessa jira. Ilmi isaa yoo du'e ijoollee Harartu ajjeese yoo jedhan maal fidde ati? Atummaan mata gubbaa kanarraa iyyitee dhageettee gandatti nama nayxee ummata wal ficcisiiftu kun maal fidde booda? Maal fidde ati booda? Rakkoon kun eenyuun qabachuu deema. Warri miidiyaa kana jala teettanii gubbaa kana teettanii jalaa gubbaan haasoytan akka nama onnee qabdanii hawaasa walitti kakaaftan. Argitanii? Kun qama'ee kun haraqee dhuge kijibdoonni wanni bu'aa hin qabne. Wanni haadhaa abbaa isaanii hin beekne, taarika isaanii hin beekne. Ummata nagahaa, ummata safuu, ummanni Oromoo safuu walii eegee kabajaa walii eegee waliin deemu. Maal dalaydan isin? Kun kaaniin hattuu jedhe, kun kaaniin hattuu jedhe keessattuu ijoolleen teenna ijoolleen Arsii of kabaji. Wa uqsimu billahi ammataa keessan hallala matama keessan. Limaada isin walloltan? Limaada isin Harargee walloltan? Limaada isin Jimmaa walloltan? Limaada kutaa Oromoo kulliin ummanni Arsii wallola? Maali rakkoon keessan? Kutaa Oromoo kulliin bakki qasna diin irra taa'u ijoollee matee na badhee maratti. Bakki lolaa marti, bakki cinqaa makki barti fitnaa marti. Isin mataan keessa wal fixxan gamaa gamanaan. Hayyuu keessanin arrabsitan, beekaa keessanin arrabsitan. Argite? Namni hawaasa walitti kaasu. Wallahi akkaataan itti haasa'u nama dhibaabar. Limaada Oromoo kutaa 11 kulliin ummatuma Arsii kana jibba.
ما جبايس مالي سن أبوتا كينا توكنا موحاوتا كينا توكنا لماذا سن مالي بدين كيسان قدي تيتني لالتني سن ركو كيسان قدي لالتني تيتني لالتني سن أمني بقتة تجي أرسي كانت تقلت زمان ملي كرة أنا إسني ما رجع أمني كنا صفو بيكا صفو دبرتي رتي صفو بيكا إلما إيرا رتي صفو بيكا أكا كتابا كانت والحكمي جرات إسن إساياتا إسن إساتي لالتن ديك آلان دجيت أنت نرتي لالتي حواس حيوتا غوتو تكنا مكان جرتان إسن وأقسم بالإسن أصلي تيمتي أرسين أصلين أكا كيسن كنامتي والله العظيم أكا كيسن كنامتي إسن ألاتوت أجيتي كهذا في أبان بين dubartiin safuu asirratti hin qabne dubartiin arsii safuu qabdi ani kutaa biraan seenom safuu qabdi kaayoo qabdi akkaataa itti heerumtu qabdi akkaataa itti fuudhan qabdi akkaataa itti dubbattu qabdi akkaataa itti uffatu eessaa yaatan isin matammaan keessan eessaa yaatan badhee kamii dhuftan isin abbaa keenna kana moo haadha keennattu kana ummata asirratti baatanii kun sheeka fakkaatee kun maalii fakkaatee ojoollee daddaa'ima karaa yaatu argite hawaasa ojoollee walitti buuftanii amma qasnadi mataa keessatu manam qasnadi ka bu'aa takka hin qabne ati kolkolleen kijibaan bu'aa takka hin qabne bar kolkollee arraba malee waa takka hin qabne duydo duuba teettee ojoollee walitti kaaftee ojoolleetti nama kaaftee duydo duuba teettee kolkolleen uf keessa fincaa'u diqaalaa gabraatti wallahi gabra dubartiin teenna tasurreen dannastu ta huccuu wannaatiin dannastu diqaalaa gabra malee intala arsiitii miti wa uqsimu billa isinii kakadhakan hintalti abbaa qabdu haadha qabdu asliin arsii wa uqsimu billaa dalagaa isin dalaydan kanan dalaydu wa uqsimu billaahi taarika takka akka kitaabatti bulanam mataa qullaan deemtu eessaa yaatan isin ojoolleen amma qasnadiin arra ojoolleen teenna taar argee mataa keessa tumtutun limaada sababa isin gubbaa kanatti albaataniif albaatiidhan irraa baasamee isin mataan keessan wal fixxan matammaan keessan kolkolleedha matammaan keessan bu'aan qabdan nama keessanii bu'aan qabdan hayyuu keessanii bu'aan qabdan cicciramtoota isin ana isinin jedha Abuu Mus'ab wallahi cicciramtoota waytakaan ufii walii garagaltanii baalee arsii jettanii wal nyaattan matama keessanii ebaluu akkana jedhe hayyoota keessan afaan namni gadi deebisu gurbaa arsiitii miti har'a ka'ana sheessaadii ustaazamzaa maxxansee kadhattoota maalsi kadhanne nuti maalsi kadhanne takkaa saantimii takka si kadhannee sirratti bulle Abuu Mus'ab Dubaayin deema jennaaniin bututtuudhaan dhagaa ummanni keenya kabajaa qaba ulfinna qaba gosaan wal keessa jira ardaan wal keessa jira ani amiinyaadha gosti tiyya baaletti dhaladhe amiinyaan kunoo diidaa ani marti amiinyaa dheeraan amiinyaa shashamanneen keessa amiinyaa gurraachuun amiinyaa gosa teenna gosti keenya wal keessa har'allee kaleessallee dubartiin teennallee kaayoo qabdi bakka irraa kaati qabdi akkaataa itti dubbattu qabdi akkaataa itti uffattu qabdi isin eessaa baatan isin eessaa baatan ka ganamaa ajandama wal godhattanii wal circirtan eessaa baatan isin namni tokko namni keessan hayyuun as bahee waal jedhu namni afaan gadi deebisee itti duulu isin bakka takka hin qabdan bootaa takka hin qabdan gadi hin dhaabattan ufii wal nyaattan jedhu kutaan biraallee isinuma nyaata kolkolleedhaan dhageettanii ani waan akkana garaana gube ani ojoollee wallaahi billaahi ojoollee karaa deddeemtu miskiinnan san qasnadiin akkasittum dhagaa hawaasni keenya karaa argee dhagaa isinimna nuti wal keessa jirra walirraa fuunee jirra dachii walii qubannee jirra nuti kaleessallee waliin nyaanne waliin dhuyne dhageettanii nama keessan nama hawaasa walitti kaasu qabadha nama keessan nama hawaasa walitti kaasu qabadha ani isinima dhagaa ojoollee sikkoomanto ojoollee arsii gubbaa kanarratti walitti duulte waan dubartiin ol ka'i wanna qaama keessi laala jedhuun ummata mucaa arsiitii kun wa uqsimu billaahi ati asli arsiitii miti kijiba hadaaraa biyyaa balleessuuf biyya walitti buusuuf
بيجرين بلّي صوف دفت مالي أتديك على جت رالتي جدا أنم بيكا جدا بيكا علمي أرسي كاليسا والكبجة والألفاسة نما في أولي يوم فدئني بلّي سهنتكو أفانين والله هنتكو كاليسا أرأتي إساباتي إساتي رالتي بكاتي بكاتي أجتي قلتي أجتكو باتي أنا أستي رالتي أنا أسي أنا ديدا أنا بالي أنا شاني قدبي أنا حساس أنا مالي تيجي بعدا هنا قرر ميديا كان رتي أمتا كبجاك أبو أمتا أرسي أمتا صفو بيك والله أمتا نمنتوي أنتنا كاليسا ولرتي دولاني قندمت والقلشاني أموك أسندين أكا ورانك أبوت وجوليد الدائمة أسندين متى كيسة تمنام أسندين متى كيسة تمن مالنا قراني بورتوكولي سنة كنتن مالنا قراني يوان كان دبت إنا عرب ستاني مالنا قراني يو اسم كبجاني ألفوتاني جراتن أبو مصعبين كاسي تتنبونا قروا أنا مالتو كيس أنا قلت أنا برتقولكي أنا تكما أنا كوني كنن قلت أنا لا شأن لي موضوع كيامتي رجيته أما كنو كليسا ميديا رأي يتامي كون أجتاي كون أستاي أما أجولت ركوتا ماجر ما مال بوفتفهم ما بوفتف شروكه وفيت نايتي جلا قبان ألبا مالي ما مال بوفتف تجولتنا ولتكافتنم نما نجا هنجر نما نجا ولنجرات طيب أجولين تون أجولين أرسيت تامك أبامتي ماجر أجولين تون تكتي يوروهين باتي نمنا كلمة تجلسها نمنا كلمة تجلسها بيا كيسة وان دفاجرون أقربان وان دفاجرو هين أقرب ورا ميديا كان الرتي وان كان كاكين نما ولدت بوسيتو والله بالله دچي جلا يوجرات فور ام تمالين دي فهمتات وجوليتا نتكتي روحي ناباتو متان كيسن كي جبدوتا كل ام فولي قوتا تشوف جيش وان الكتان قدي باتني الباتن وربو انكم ارجيته سلبنا واني سلبنا كان اولينجر والله لا يبدو فم بربانيان واني حاجس غرانا حمي سجرو غرانا غوبن جروان مي اوجولين مان تون تكتي واتو هاتاتو مي أجولين مانتون نما تملين غافن ورا ميديا كان رتبه أجندا حرار جيفي أرسي أومش والله سيرا موتومات لسن ديف نمامي تنو إيرامي تويتسان هنا رجيتا مي بو أنا تجولي بوف تمالي رام بو أنا تبوف تمالي قبا كان را فولو قد فجو جج حاسي بيتني سلا حاسي الربا مالي حاسي كجيبا مالي حاسي أدومالي حاسي فسادا مالي ونمان إسنين رابرة تقنجر صفو مالي ilmaan teenna hattan talafaa dhuftu isintu balleesse ummata fokkata rabbi isaan fokkisee miidiyaa kanarratti yaase wallahi ummata salphata isin ummata xiqqeenna ummata dachii jalatti siraa rabbi maqbaraa godhee guuruttu rabbi duniyaa tanarratti joogiraafii tanarra kaa'ee mataa keenya salphise subhanallah amma miidiyaa wanna takaatika tokko seene tokko intalaan ol ka'i silaala gaddeebi ojoolletee na tarsiiti hin argaan wallahi ti arsiimiti diqaalaa gabra achitti dhalate ibbarraa dhibba kun hin dalagu namni arsii akkan namni tokko yoo waan tokko ta'u waan san ajandaa godhatanii hayyuu keessan beekaa keessan namni akkamitti arrabsaa jira